nama nageenya jaalallu waaqessin yaa baay'eetu bolee wonko tam jirtu ani fayyaa nagaa koo diggalata waaqayyo baga jiraatani sodaatiin ofateshi way moona koy taa'e baga jiraatani sinin jedha kam jirtu warreen biyyoota adda addaa jirtani YouTube keenya akkuma beektan subscribe godha subscribe Addis Ababa keessa baay'ee kunoo Oromiyaa keessa jira Oromiyaa keessa amma bakka kam kan jiru sinitti hima wayyo gaarii keessa teenyee jirra moonaa kofaana shantaan keenya kunoo as jira gaariirra moonaan kunoo as jira sinitti mul'ata jedhee badaa abdiin qabu maaliif kaameraa ofirraa gargashee jira baane Addis Ababa keessa hin hafe makiinaa keessa walalalala shalalalala jecha shalalalala walalalala jecha ibsaa isfaaltiin argaa wadde kaakunu ammas maqaa Oromiyaa kee galee isinillee biyya alaa yeroo dhuftani Itoophiyaa keessa naa keessan shuu wanti jiji maalatee maamman jedhiinaa dhuftani akka akkanan jenne kun obbaane qaamoonaa koo wajjiniini amma eessa jirra Addis Ababaadha kaanee Amboodha kaanee jaajjii qallee jaajjiidha kaanee Yesuus gooftaadha nama sodaachisa intalli kanaan illee maan deemnere gaarii yoon didde nama sodaachisa sinin jira moonaan koo kunootti moona meni moona siyaalime hin argamtu maan sii godhe saruuto yeel kunoo asirra mucaan kiyyas kunoo asirra gaariirra gochattee taa'aa jirti Koy to kisaru koy daqiiqaa xiqqoo ishii waraabnee Oromiyaa ilaalan dachee Oromiyaa gaariin deemuun si jira aeropilaana bichaa warra deemtan of eeggadha mucaa kanaaf haaraa ta'uu danda'a kanatti ifa godhee haasa'a obboleessa koo nama biyya Oromoo jirtu ilaala viidiyoo kana ishii dhugaa kanaafidha ishii waan biraa akkasitti fakkaatee sodaanne ishii rakkoon qabuti galatoom kanaafuu geedoo darbinee baabicha darbinee geedoo dabarree tokkeemo maal jedhan dabarree jaajjii dabarree faaxoo dabarree baarjaafa babichi dabarree sadi jirra amma gambeela keenya miti warri gambeela jirtan gambeela keenya jettu obboleettii tokko asitti kan heerumteertu nan qaba garuu mana ishiin beeku dhugaa kan maqaan isaa goobana kan jedhatti heerumteertu beektala asii nan qaba amma gambeela jirra shaaruu ga'u kaanee moonan kuftana qabaddu namana daqiiquma afurii ho'iin yoo baay'ate akkasuma waraabee hin gaasa bunisa namjatee hin jiru mucaan kufta inde asirratti koosaan hin jiru moona makiinaa miti inni akka makiinaa keessa wanti wambariirra naqaa jedhan sun hin jiru bichooshi eessan naqaa jira mana haadha koo naqaa jira maaliif yoo jettanii bakka ani badee kanarra Addis Ababa gadhiisee gaxarii kootti deebi'ee caammaa baafadhee dhoqqee keessa deema kana booda mana keessa caammaa baafatanii ol seenan sun hafee goodaa kee caammaa baafatanii isa dhoqqee kee deeman keessa dhaqaa jira maali jennaan bakka haadha koo biran naqee rakkaffataa jeedhaan siniin jedhaa maaliif hin beektu samoona darbe sana waan hin dabarsee hin beektu qormaata soorsaa sana hin beektu waan na qoraaba jechuudha kanaaf akka boonee ofgochuurraa booneen kootoo akka na waxaattee haadha ishii bira deemte raatte nan aarsu ture anis immoo isa naga haadha kiyya bira dhaqee tokkotta jedha wooyyee hindinne saruuto hindinne jaahotiifis hin taane naafis hin taane gaariirra akka jirru sinitti agarsiisu kun malee kunoo gashaan keenya gaariirra kolfamcha gashaan keenya gaarii yaabbachuu ta'e ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota hordoftoota ijoollee nana jedhiin meen jetta addeesse jetta abbitti ashama akkam jirtu nagaa fayyaa keessan warri biyya laartanii kunoo nuni daandoo keessa kana oofna isinii bashannana deemsitu madaamii keessan faana jedhi Israatte beektu dhiisuu akka orlaan ashama attam jirtu nagaadha fayyaa warri biyya laa jirtan jedhi dhiisuu akka ashi fincannaqo kunoo gaariidhaan biyya galaa jira kaa biyya geenyee ganaadha maali kaa makiinaan hin jiru walakkaa kana makiinaan illee dhabamu ture isaa 8 taanan akkanan deemtu jedhamitiire